Har'a seenaa qoosaa fakkaatu tan barnoota guddaa qabdu takka isiniif himuuf deema. Hanga xumuraatti obsaan hordofaa. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Taajirticha tokkotu bashannanaaf biicha dhaqe. Biicha jechuun ni beeytan. Qarqara galaanaa jechuu. Ilmaan isaatii fi jaartii isaa wajji biicha dhaqanii cirraachirra fiigaa taphatan. Namtichi tokko ammoo qarqaruma galaanaa san taa'ee qurxummii kiyyeessa. Wayita namtichi qurxummii muraasa kiyyeessee gara manaa galuuf ka'u, taajirtichi kun namticha kana yaamee dubbise. Maal dalaguutti jirta jedheen. Qurxummii kiyyeessee galuuf jiraa jedheen. Guyyatti qurxummii meeqa kiyyeessita jedhee gaafate taajirtichi. Qurxummii muraasa anaa fi maatii kiyyaaf gahu qofa kiyyeessa. Sanii ol maalitti godha jedheen. Maaliif gowwaa taata? Nama si gargaaru barbaadi qurxummii heddummeessi kiyyeessi. Waan maatii keetiif gahu qofa hin kiyyeessin jedheen taajirtichi. Heddummeessee maalittiin godha jedheen namtichi hiyyeessi. Magaalaa geessitee gurgurta kaa. Mallaqa guddaa irraa argatta jedheen taajirtichi. Achi booda hoo mallaqa san maaliin godha jedheen. Borus akkasumatti heddummeessitee kiyyeessitee gurgurta. Mallaqa walitti qabattee doonii guddaa bitatta. Doonii guddaan bahara keessa deemtee qurxummii 1000 kiyyeessitee biyya alaa ergita. Mallaqa miliyoona argattee akka kiyya taajira taata jedheen. Eega taajira ta'ee hoo maal godha jedhee gaafate namtichi qurxummii kiyyeessu. Kunoo nan agartu akka kiyya kanatti ilmaan tee guurattee bakka kana dhuftee bashannanta. Raahaa guuta jiruu gammachuu jiraatta jedheen. San taatu ammaa itti jiraami. Maatiin kiyya kunoo ol lama kana jiran. Yoo feete amma deemee fidee dhufuu danda'a. Nuti torbaan irraa asitti qaama dhiqanna. Asitti huccuu miiccanna. Ilmaan tiyya bakka kanatti taphataa oolan. Waan ati faajee dheeraa booda itti dhaqqabde nuti duraa itti jirra jedheenii biraa deeme. Gabaabinaan seenaa kanarraa wanti hubannu ilmi namaa hundi waan hin qabne hawwa. Hiyyeessi mana ijaarrachuu dadhabee rakkate mana citaa keessa gala. Fooqii dhagaa irraa ijaarame keessa jiraachuu hawwa. Taajirri mallaqa guddaa qabu kan viillaa bareedaa keessa qubatu ammoo yoo boqonnaa argachuu fedhe magaalaa keessaa bahee hoteela mana citaa irraa ijaarame keessa qubatee boqonnaa fudhata. Hoteelli mana baadiyyaa fakkaatu kun halkan tokkoof magaalaa Bishooftuu keessatti $135 hanga $170ti. Birrii 7,000 hanga 10,000ti halkan tokko qofaaf. Taajirri mana viillaa keessa jiraachuu hifatee mana citaa akkanaa kan hawwa. Miskiintichi ammoo mana citaa jibbee viillaa hawwa. Kan baadiyyaa gaara keessa jiraatu yoomuma sii bahee akka namaa magaalaa keessatti mana ijaarii jiraadha jedha. Kan magaalaa keessaa fooqa hedduu qabu ammoo yoo sammuu ofiitiif boqonnaa kennuu fedhe magaalaa irraa fagaatee hoteela gaara keessatti ijaarame kireeffata. Fedhiin ilma namaa yoomillee hin guutamu. Namni hundi waan harkaa qabu tuffatee waan isa harka hin jirre hawwaa jiraata. Gabaabina wanti isiniif dhaamu hawwii waan fagootiif jecha waan isin harka jiru hin irraanfatinaa. Tan hawwitan argachuu yoo barbaaddan tan harkaa qabdaniif galata galchaa. Waan harkaa qabdan jabeeffadhaa. Tan hawwitaniif ammoo abdii rabbiitiin hojiitti jabaadhaa. Fi amaanillah.